Ashigaa yaa jechuun daganne akkam nagaa jirtu yoo ibsaan arguu YouTube kan daawwattan kan keessatti kan alaa jirtanii nagaan bakka jirtanii hundumaatti isiniif haa ta'u jecha har'a immoo haalota naannoo keenya fudhatanii jiranii fi yeroon ammaa yeroo ji'a caamsaa yookiin ji'a salgaffaa guyyoota muraasa gara waxabajjiitti deemaa jiran jechuudha. Egaa bosonnis naannoo nuti jiraannu kana fakkaateera jechuudha. Oromiyaa naannoo aanaa Jimmaa Arjoo ganda Meettaa jedhamtu jechuudha. Kuni kana fakkaatti jechuudha. Sa'aatii kana bosonni yeroo inni itti wal cufaa jirudha. Haalli jiruuf jireenya dhala namaas immoo akkuma kana yeroo tokko guutaa yeroo tokko ni hir'ata jechuudha. Kanaatiif immoo namni kaayyoo mul'ataa qabu immoo yeroo hundumaayyuu waan fuulduratti ta'u tokko hojjechuu fi deemsa bu'aa bayii hedduu qabaatan keessatti jireenya isaa fooyyessuudhaaf yeroo hundumaayyuu ni socho'a jechuudha. Har'as akkuma yeroo kaanii deemsa ganda Meettaa keessaatii gara magaalaa Jimmaa Arjootti deemaa jira jechuudha. Bosonni naannoo Meettaas kana fakkaatti jechuudha. Kanaaf haga xumuraatti na waliin ta'an dhaamsa kooti. Warreen yuutuubii yoobsan arguu yuutuub chaanaal kan jedhu laayik, sheer, saabskraayib gochuudhaan yeroo hundumaa na jajjabeessaan isiniin jedha. Eegaan dhimma muraasa yeroo darbe kaasaa waliin turre keessatti kutaalee lamaan darban keessatti jechuudha. Har'a immoo haala kanaan isin daawwachiisaa deema. Haga xumuraatti na waliin ta'a. Daawwadhaan dhaamsa kooti. Laayik, sheer, kooment gochuu immoo hin dagatina. Amilee naaf ta'a waan ta'eef jechuudha. Egaa immoo deemsa kana keessatti mata duree haga tokko nama barsiisa jedhu kanaan qabadhee isin daawwachiisaa deemu dhimmoota baay'ee isaanii kan namni beeku ta'us haga danda'an immoo waa tokko jechaan deemaa jechuudha. Kallattiin ani mata duree qabadhee dhiyaadheerra immoo wantoota inaafaan fidanii fi mata duree inaafaa jedhu irratti waliin haasofna jechuudha. Akkuma argaa jirtan har'a deemsa yeroo kaan waliin deemu ture. Har'a akka carraa boodatti hafee waan hin ka'ee jiruu fi qofaa koo bosona kana kuteen deemaa jira jechuudha. Namni kaayyoo qabu immoo yeroo hundumaayyuu wantu duubatti hambisu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kaayyoon yeroo hundumaayyuu waa hunda nama hojjechiisa jechuudha. Namni kaayyoo qabus gufatee hin kufu jechuudha. Kanaatiif har'a immoo adeemsa qofummaa yookiin bosona daandii mijataa fi haala namaaf mijatu keessa osoo hin taane baay'ee rakkisaa bu'aa bayii hedduu fi karaa namaaf mijanne keessan deemaa jira jechuudha. Kanaaf gara mata duree kootti yeroo deebi'u hinaaffaan wantoota sammuu dhala namaa nyaatan, wantoota sammuu dhala namaa miidhanii fi doofummaa keessatti hambisan keessan tokkoffaan inaaffaadha. Inaaffaanis gosa lamatu jira. Inaaffaan inni tokko inaaffaa akka abaluun ta'a. Akka abaluutti hojjedheen iddoo abaluun gahin ga'a jedhanii kan tattaaffatanii hamileedhaan ilaalan yoo ta'u, inni lammaffaan garuu inaaffaa isa miidhaa geessu jechuudha. Inni sun isa miidhaa geessu yeroo hin jedhu inaaffaa sammuu namaa nyaatu, inaaffaa miidhaa raawwatu, inaaffaa boodatti haftummaa babal'isuu fi inaaffaa balaa geessu jechuudha. Isaan sun maaliif hojjetee na caale? Maaliif ani akka isaan ta'uu didee jedhanii hamileedhaan hojjechuu osoo hin taane maaliif hojjete jedhanii wal dadhabsiisuudhaaf gufuu wal jala kaa'uudhaan kan wal xaxan kiyyoo rakkinaa, kiyyoo balaa wal fuuldura kaa'aniitiin wal xaxuudhaaf wal hidhuudhaaf kan yaalan jechuudha. Inni sun isa balaa qabudha jechuudha. Kanaaf namoonnis immoo
maaliif kan isaan inaafanii yeroo jennu inni tokkoffaan akka kee hojjechuu yaalanii yeroo dadhaban dirqama miidhaa geessisuudhaaf yaalii godhu yoo wanta ati argatte argachuu dadhaban balaa geessuudhaaf ariifatu jechuudha. Akka kee hojjetanii hamileedhaan bu'aa argachuurra si miidhanii si kuffisuudhaaf warreen kiyyoo kaa'an jechuudha. Egaa bosonni Oromiyaan qabdullee naannoo aanaa Jimmaa Arjoo kana fakkaatti jechuudha. Kuni ganda Meettaa bakka jedhamtudha. Baadiyyaa keessa jechuudha. Bosonni isheen qabdu haala kanaatiin laliseetu yeroo inni jirudha jechuudha. Ammas haga xumuraatti na waliin ta'a. Yoo obsan arguu yuutuubii chaanaalii koo laayik, sheer, saabskiraayib gochuu hin dagatiina. Baay'ee isinitti ulfaatu waan ta'eef ofittummaan kan nama miidhudha. Kanaaf immoo isinis na bukkee dhaabadhaa. Walaa jajjabeessinuun isiniin jedha. Heeyyee ammas yoo obsan arguu yuutuubii laayik, sheer, saabskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Ammas deemsi biyya lafaa hin dhumtu waan ta'eef haga isheen nu deemsistutti ni deemna. Kanaaf namni wantoota dhalateef bakkaan ga'uudha. Inni kaan immoo akka dhalateetti kan du'uu fi erga dhalatanii kan du'an jedhee kitaabonni saayikooloojii ni kaa'u jechuudha. Nuti gaa isaan keessaa kam akka taane tokko tokkoon keenya ofaa ilaallu jechuudha. Inni hinaaffaa yeroon kaasu hiriyoota seenaa hiriyoota lamaan isiniif kaasa. Hiriyoonni lamaan baay'ee dhukkubsataniitu mana yaalaa dhukkuba balaa yookiin hatattamaa keessa ciisanii kan jiranidha jechuudha. Haga xumuraatti haayataan na caqasaan dhaamsa kootee jechuudha. Eega hiriyoonni lamaan kunii baay'ee waan dhukkubsatanii fi mana dhukkubsattoonni kaan itti yaalaman irraa addatti kutaa qofaa keessatti ture kan isaan yaalaman. Isaan lamaan malee waan hin jirreef yeroo hundumaa dooktarri isaanii isaan lamaan qofa lixxeetu yaaltee baati. Yeroo hundumaa dhukkubsattoonni kun lamaan baay'ee waan dhukkubsatanii jiraniif bakka sanaa socho'uu hin danda'anii ciisanii du'a qofa ture kan isaan eeggatan. Guyyaatti du'a eeggatan kanatti garuu hiriyyaan isaanii tokko abdii waan qabuuf yeroo hundumaa hamileedhaan dhukkuba sana yookiin immoo guyyaa du'a isaa sana eeggata. Inni tokko foddaadhaan aanee ciisee jira. Inni tokko garuu foddaarraa fagaateetu kan inni ciisee jiru jechuudha. Inni karaa foddaa ciisee jiru sun garuu yeroo hundumaa bakkee ilaaleetu wantoota inni hojjechaa deemu ture. Wantoota inni hojjechaa deemu kun immoo bakkeen kun bakkeen bashannanaa bareedoo, bakkeen bashannanaa miidhagoo, ijoolleen kan hiriyoota lama lamaan yookiin cimdiidhaan bashannanan bishaan daakaa yookiin kan dhiiraaf shamarri ijoolleen xixinnoo fi jaarsaaf jaartiin keessa qarqara taa'anii dhanna dhiqatan daakanii fi jaalalleewwan babbareedoon wal qabatanii akka isaan laga sana qarqara deeman ilaaleetu hiriyaa isaa foddaadhaan hin arginetti himaa ture. Hiriyyaan isaa sun garuu yeroo hundumaa ciisee kan du'a eeggatu haa ta'u iyyuu malee hinaaffaa adeemsota guyyoota keessa sammuu isaa qabatu keessatti ani yoomin karaa foddaa kana ciisee wanta inni natti himaa jiru kana yookiin wantoota bashannansiisoo babbareedoo bifa namaa
bifa margawwan mimmiidhagoo allaattiiwwan laga daakaa sana qarqara naanna'an hiriyoota walaammatanii bashannanan sana arguudhaaf baay'ee ariifataa ture. Hiriyaansaa inni itti himu sun garuu yeroo hundumaa kana haala tokko tokkoon itti himuuf hamminni yookiin hinaaffaan akkamittan karaa foddaa sanaa ciisee isa laaluu danda'a yookiin immoo karaa foddaa sanaa yoomin siree inni irra ciisee jiru sanarra ciisee wanta inni natti himu kana isatti himuu qaban dabaree kodheetu yeroo hundumaa sammuusaa keessatti hammina yaada ture. Ilaalaa egaa dhumarradhaa carraa du'aa malee hin qabanii inni sun garuu hamileedhaan wantoota arge wantoota ilaale kana hundatti himaa ture. Inni sun garuu yooman bakka isaa siree inni irra ciisu kana irra ciisee wanta inni natti himu kana ilaala jedheetu hawwa ture. Adeemsuma kanaan guyyoonni dhukkuba isaaniidhaaf itti cimaa adeemuun dabaree wal waamaniitu inni tokko yeroo dhukkubsatu inni tokko dooktarii bilbilee waameefiitu yaalamu ture. Guyyaa tokko garuu hiriyyaan isaa inni foddaarra fagoo jiru kuni inaaffaarraa kan ka'e bakka inni ciisu sana ciisuu waan barbaadeef sababni inni ittiin dhaqee bakka sana ciisuu danda'u immoo yoo siree isaa sanarraa inni du'ee qofa waan ta'eef haala ittiin dhaqee bakka sanaa isa kaasee irra ciisu ture hawwiinsa. Yeroo kana ture egaa hiriyyaansaa inni karaa foddaa ciisu kun baay'ee waan dhukkubsateef halkan walakkaadhaa dooktariin dirqama isaan lamaan qofatu mana ciisaa sana keessa ciisee waan jiruuf inni foddaarraa fagoo sun bilbilee dooktarii waamuufi dirqama ture. Garuu hiriyyaansaa sun inni siree sanarraa haa du'u ani immoo bakka sana ciiseen waan sana hordofaa jedhee waan yaaduuf bakka inni ciisee sana irratti yeroo dhukkubni isaatti cimutti dooktarii bilbilee waamuufi dhiiseetu akka inni du'ee buluu taasisaa jechuudha. Hiriyyaansaa waliin du'ee eeggatan kuni du'ee bulaa jechuudha. Yeroo inni du'ee bulutti dooktarii ganama gaafa dhuftu dhukkubsataan lammaffaa foddaadhaan aanee jiru du'ee jira. Kanaan bakka sanaa dooktaroonni kaasanii ni gaggeessanii jechuudha. Amma sireen dhukkubsataan sun irra ciisee wantoota mimmiidhagoo, wantoota babbareedoo, daa'imman, jaalalleewwan, allaattiiwwanii fi margawwan babbareedoo inni itti agarsiisaa ture sana ilaaluudhaaf hawwee ni ga'ee guyyaansaa jechuudha. Yeroo kanaa dooktariin isa sana bakka reeffaa waan gashaniif inni immoo bakka sanatti na dabarsaa bakki kun naa mijatee hin jiru jechuutiin gara hiriyyaansaa irraa boqoteetti darbaa jechuudha. Yeroo bakka sanatti darbu wantoonni hiriyyaansaatti himaa turan sun ijoolleen babbareedduun, jaalalleewwan mimmiidhagoon, allaattiiwwan naannoo sana jiran hundi isaaniiyyuu tokkoyyuu hin jiran. Wanti mul'atu yoo jiraate karaa sanaan gamoo dulloomee jiguu ga'ee fi mukti irratti biqiluu jalqabe kan ijatti hin tolle qofa ture. Yeroo kana ture egaa kan inni nahee hammina hojjechuu isaatiin kan inni itti ofitti gaabbee fi inaaffaadhaan hiriyyaasaa guyyaa du'a isaa eeggatu du'a isaa kan inni itti ariifachiise jechuudha. Nutis tokko tokko keenya haala namni ittiin jiraatu haala namni keessa jiru hin beeknu waan ta'eef namootatti murteessuu dhiisnee bakka namoonni gahan kallattiidhaan jabaanne gahuu dhiisnee hammina irratti yaadne bakka sana geenya yoo jenne balaan nu mudataa jechuudha. Wanti hin jirre arguuf deemna. Kanaaf yoo obsan arguu YouTube like, share, subscribe gochuudhaan na deeggaraa galatoomaa. Inaaffaan balaa kan qabu ta'uusaa bara